Oromoon hayyuudha wayna maagati Oromoon hayyuudha wayna maagati wanni ati haatee bilisummaa ati takkaa dogoggortee seenne gocha badii qulqullu sammuun tee waan gaariidha yaaddi yaa joor Oromoon ni sirraa qaba abdii rabbi addummeetii akka joor Mahammadii si abdannee jirra eega rabbii gatii. Waa'ee siyaasaadhaa isa qatiin talu roorroo saba isaa dhaabbateetti ilaalu hin beeku alagaa inni deessee galu warra wareegaman maatii isaanii ilaalu saniif dhuftee hayyuu eenyu ati caalu. Barati qabeenya Oromoo cufaati rakkoon takka hin jirtu haalli nageenyaati akkuma gaafa dubbii abiyyiiti hin agarree qeerroon lubbuudha kanniti keessattuu seefaan ta'uu hiikkas taati yaa ilma abboodhaa suma dura baati. Bartilaawu Amboon handura qabsooti warri gincii bitta qabsiisan diinatti dambidoolloo hirriiba dhorke barseeratti dadarni gugguisa lubbuutti dhibiyyati biyyi wareegamni guddaan baateetti keessattuu hawwataa lubbuudhaan meeqaati niin dhagaan dura seenaati jetteeti nu dhuftee sisi manne nuti. Niitoorkii keenya namuu si jaalate wayyaa Jowaar Mohaammed namuu si jaalate osoo ati qabsoof lafaa ka'uu baatte maastar pilaaniidhaaf warri karoorfate silaa jarri har'a waan barbaadu rukkate miidiyaa nuu dhaabee namuutu barate badhaasa Oromoo haa ta'eetu madalte mantiisa qabsootii baga keenya taate. Wanni nu jarri nuuf haayaa turan akka malee mirga keenya kaafnaan qeerroon guyyaa kalee jaan Oromootaaf biyya bobbojole warra nama saamuu jarakka qamalee qeerroon biyyan diiguu biyya jaara malee. Gabrummaa jabaattee Oromoo hadooche joorkaas barbaade.